रेडियो warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti karaa intarneetaa immoo sululaan karaa www.egradio.org kan isin qaqqabu Tamsaasa Wangeelaati. Sagantaalee keenya keessatti tajaajiltoota garagaraatiin kan qophaa'an lallabaaf barsiisa sagalee Waaqayyoo walittaansee kan isiniif dhiyaatu qo'annaa macaafa qulqulluu dhuga ba'iinsa jireenya namaa ijaaru faarfannaa garagaraa kadhannaaf kabiroonis ni dhiyaatu. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Kafuunee attam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya raadiyoon warra Wangeelaa sagantaa ishee har'aa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti torbee darbee magaalaa Naqamtee keessatti kan raawwate ayyaana Wangeelaa ilaalchisee qophii addaa qabna. Dargaggoonni lakkoofsaan 300,000 ol ta'an luqqisii macaafa qulqulluu garagaraa kan ofirraatii qabu tiishertii wal fakkaataa uffatanii magaalicha qaxxaamuruudhaan naannoo kiiloomeetira 10 fiiganiiru. Namootni laphee hojii Wangeelaatiif kaka'uu akka qabaataniif kana goone jedhu. Maqaa dargaggoota ogeeyyii yookaanis immoo young professionals jedhamuun kan gurmaa'anii jiran dargaggootni kun kaayyoo isaan qabatanii ka'an maal? Hagammaatoo maal hojjetanii mul'anni isaan gara fuulduraatti qabanoo maal fakkaata? Deebii gaaffilee kanaaf kabiroos sagantaa keenyarraa keessatti argattu bakka bu'aa dargaggoota kanaa haasofsiisneerra. Sagantaa keenyaa kan jalqabnu garuu ergaa sagalee Waaqayyootiin ta'a. Ergaa har'aa kan nuuf fidan Obbo Fekadu Begna Finfinneerraati. Matadureen ergaa har'aa xumura tajaajila waggaa 33 kan jedhu ta'a. Tajaajilli waggaa 33 kun maal laata? Ergaa sagalee Waaqayyoo har'aa keessatti argattu faarfannaa kanaan itti ceenaa faarfannaa ittaanu kanaa kan nuuf faarfatu Waariyoo Waaqooti. Egaa sagantaa keenyaa wajjin yeroo eebbaa qabaadhaa kan isiniin jedhummoo qopheessaa raadiyoo warra Wangeelaa ana Robsan Makooti. Sadiya onumaan na dhibee malee si jibbee miti fedhii foon kiyyaan na lakkisini atin na biti eenyummaa qabu cufaan gajjedhee si waaqeffadha waan na dhibaa tokkollee sin dhossu sumaaggeeffadha. Wanjoo cabsitee baa'oo salphisuu atitti beekta kadhachati yaadageette callisene hundaa dandeetta eenyummaa qabuu cufaan gajjedhee si waaqeffadha waan na dhibaa tokkollee sin dhossu sumaaggeeffadha wanjoo cabsitee baa'oo salphisuu atitti beekta Adachati yaada geetten callisene hundaa dandeetta.
Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraata hunduma keessaniif habaayatu bakka jirtanitti saba Waaqayyoo. Matadureen guyyaa irratti dubbachuu barbaadu Madallii jireenyaaf tajaajila waggaa 33 isa jedhu irratti dubbachuu barbaada. Barsiisa kana jalatti maayini waggaan 33 jirtanii kaasuu dandeessu waa'ee waldaa Efesoonidha kanaan haasa'u. Waldaan Efesoon wajji wal qabatee waggaan 33 maalidha jettanii na gaafachuu dandeessu. Phaawulos ergaasaa gara Efesoonitti kan inni barreesse bara 62 akka ta'een haasa'ama. Waggaa 33 booda immoo bara 95tti mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa tokkooti kaasee waggaa 33 booddee Waaqayyo afaan banatee waa'ee Efesoon yeroo ni dubbatu laalla. Kanaaf waggaa 33 booddeedha waa'een Efesoon evaluation yookiin madaalliin Efesoon tajaajila isheen qabdu jireenya isheen qabdu kan inni ilaalamee madaalamee mul'ate waggaa 33 booddee waan ta'eef jireenyaaf tajaajila waggaa 33 booda isa jedhu kanan baaseefi kanaaf. Egaa ergamichi Phaawulos waldaa Efesoon kanaan waa'ee maatii barsiiseera, waa'ee dargaggootaa barsiiseera, waa'ee hojjetootaaf hojjechiisaa barsiiseera, waa'ee hiyyeessotaaf sooressa walitti dhufeenya gidduu isaanii jiru barsiiseera, waa'ee lola hafuuraa barsiiseera, barsiisota gurguddoota baay'ee barsiise Phaawulos. Mee waa'ee waldaa Efesoon qabxiisa jalqabaa irratti waldaa Efesoon irratti gatii baafame walii wajjin laalla. Gatii eewufati irratti baase waldaa kana irratti. Waldaa kana miilaan dhaabuudhaaf jecha namoonni hedduun keessumaa namoonni gurguddoon gatii gurguddaa irratti baasaniiru. Inni jalqabaa Phaawulosidha. Akkas jedha Qorontoos isa duraa boqonnaa 15:32 irratti. Ani yoo akka yaada namaatti dubbadhe Efesoonitti bineensota waliin wal loluun koo maal na fayyadaree jedha. Lola guddaa keessa seeneera Phaawulos Efesoonitti. Efesooniin nama gochuudhaaf waldaa Efesoon miilaan dhaabuudhaaf jalloota wajjin hamoota wajjin lola guddaa keessa galeera Phaawulos gatii irratti baaseera. Inni lammaffaan Aphilos hojii ergamootaa boqonnaa 18 lakkoofsa 24 irratti jidduudhuma sana immoo Yihudaa Iskindiriyaatti dhalate Aphilos jedhamu tokko gara Efesoon dhufe. Innis nama arraba qajeelaa kan kitaaba qulqulluu gadi fageenyaan beeku ture jira. Aphilos kun nama barumsa Alexandriyaadhaan nama guutame, beekumsa warra Giriikii filoozofiidhaanis nama guutame, barsiisutti kana akka aannanii dhangalaasee kan garaa nama ciibsu nama Waaqayyoo ture Aphilos. Waldaa Efesoon dhaqee gidduu isaanii taa'ee gurra keessan as qabadhaa jedhee barsiiseera namichi kun. Inni gara biraan Tikiqoos immoo Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 21 irratti waa'eensa akkas jedha. Innis akkamitti akka jiruu fi akkamitti maal hojjedha akkan jiru akkasinitti beeksisuuf obboleessa jaalatamaa Gooftaa keessattis tajaajilaa amanamaa gara hundumaan isiniin ergee innis dhufee isinitti himaa jedha Phaawulos. Gooftaatti amanamaa nama ta'e. Nama fuulduratti amanamaa ta'uun badaa nama rakkisu yaa firoottan koo fakkeessuun hin danda'ama. Tikiqoos namni jedhamu kun garbichi Waaqayyoo kun mucaan Waaqayyoo kun Waaqayyo duratti nama amanamaa isa sinii ergeera jedha Phaawulos. Isa sinii ergeera jedha warra Efesooniin. Dhufee sin barsiisa. Waa'ee amala koo sin barsiisa. Waan hojjedhaa jiru sin barsiisa. Dubbii Waaqayyoo sin barsiisa. Arfaffaan namoonni gatii baasan Efesoon irratti. Hojii ergamootaa boqonnaa 18 lakkoofsa 26 irratti Aaqilaas Phirisqillaadha. Achi taa'anii jedha Efesoon taa'anii dubbii Waaqayyoo kana gadi fageenyaan barsiisan. Caalaatti addeessanii fi dubbii Waaqayyoo kana achi taa'anii saba kanaatiif gatii baasaniiru. Inni gara biraan Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti. Ani kunoo sinii ergeera jedha. Phaawulos Ximootiyoosiin sinii ergeera akkati turtummoo jedhe godheedha. Akkati Ximootiyoos akkati Efesoon keessa immoo turtuun si godhe akkati saba kana barsiistuun si godhe. Dubbii jara kanaa keessatti namoonni gorsan taane fidanii jallina warri barsiisan jiru. Wannan taane fidanii saba kana keessa warri facaasan jiru. Isa kana saba kanarraa oolchuudhaaf jecha akka gootuutiif achisi tursi jedha Phaawulos. Inni gara biraa Yohaannis manni jireenya isaa Efesoon kan ture achittis kan du'e kan awwaalame Yohaannis abbaa wangeelaati.
walumaa galatti Phaawulos lallabaa beekamaan, Aphiloos barsiisaa beekamaan, Phirisqillaa fi Aqilaan gooftaatti kan jaalataman, Yohaannis ergamaan gooftaan jaalatu, Ximootiyoos michuun Waaqayyoo, Tikiikoos namni Waaqayyoo kun namnoonni gurguddoonni kun gatii irratti baasaniiru waldaa kanarratti. Waldaa kanarratti gatii baasaniiru. Egaa erga gatii baasanii waggaa 33 booddee maal fakkaatti waldaan kun? Akkas jedha mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:1 irratti. Malaaka waldaa kiristaanaa Efesoon akkana jedhi barreessi. Inni urjii torba harka isaatti kan mirgaatti qabatee baattuuwwan ibsaa kanneen warqii irraa hojjetaman gidduu deddeebi'u sun akkana jedha. Waggaa 33 booddee akkana jedha. Urjii torba harka isaatti qabatee jechuun tajaajiltoota geggeessitoota waldaa harka isaatti qabatee deema jechuudha. Baattuuwwan warqee torba gidduu kan deddeebi'u jechuudha. Waldoota kiristaanaa gidduu hafuura dhokfatee kan deddeebi'aa jiru jechuudha. Waaqayyo hafuura dhokfatee nama duukaa deema. Jiran fakkaatu hin dubbatu xixximbaan jedhu yaa firoottan koo hafuura dhokfatee nama duukaa deema Waaqayyo. Waggaa 33 hafuura dhokfatee duukaa deeme nama dhiba. Amma garuu waggaa 33 booda afaan banatee dubbachuutti ka'e. Gaafa dubbatu boqonnaa 2:2 irratti cimina keessatti maa jedhe waldaa Efesoon. Dadhabbii keetiif obsaan dhaabachuu kee beeka jedheeni. Akka ati calliftee namoota hamoota hin dhiifne beeka jedhe Waaqayyo. Ilaalaa cimina keessatti maa jedhe. Warra otoo ergamoota hin ta'in ergamoota ofiin jedhanii qortee ilaaltee sobdoota akka isaan ta'an akka ati bira geesse beeka jedhe. Cimina keessa ganaan sadansiittani maa jedhe. Waggaa 33 evalueetii godhee si ilaaleera. Si madaalee si ilaaleera sittani maa jedhe. Ittaan seemoo hir'ina keessatti maa jedhe lakkoofsa 4 irratti jaalala dhabuu kee jedhe. Lakkoofsa 4 irratti jaalala kee isa jalqabaa dhiisuu keetiif ani si komadheera jedhe. Ani si komadheera. Amantoonni kun waggaa 33 Phaawulosiin waa'ee jaalalaa barsiifamaniiru. Jechi jaalala jedhu Efesoon keessatti si'a 16 maqaa dhaameera. Yohaannis abbaan jaalalaa inni jaalala barsiisu inni waa'ee jaalalaa dubbatu afaan isaa keessaa si'a 72 jaalalli kan ba'e achitti jiraataa ture achi keessatti miseensa ture achitti du'e achitti awwaalame. Booddee lafeensaa Vaatikaanitti amma guuramutti jechuudha. Yaa firoottan koo. Har'a garuu waldaan kun jaalala dhabdeetti. Tarii jaalala kana maaltu jalaa fudhatee laata? Amantiitu aadaatti ta'ee laata? Amantiitu aadaatti ta'ee laata? Moo amantiitu amantaatti jalaa jijjiirame? Amantiif amantaan adda addaadha yaa firoottan koo. Amantiin isa amantii namni dhuunfaadhaan fayyadamudha. Amantaan garuu riilijiyeesiidha. Sabni amanuudha waliigala kan hawaasaati. Amantiin amantaatti jijjiirama takka hawaasa wajjin wal maka jechuudha. Hamootatti ishee rakkisee laata Efesooniin jaalala kana maaltu jalaa fudhate? Sobdootatti ishee obsa ishee fixachisiisee laata waldaa kana? Sin komadhaa jedhe Waaqayyo. Sin komadhaa jedheni. Inni gara biraan kanan si komadhuufi jedhe qalbii jijjiirachuu dadhabdee jedhe. Akka cubbuu hojjette akka jaalalli si harkaa bade mootoo beektuu qalbii moo jijjiirachuu dadhabde jedhe Waaqayyo. Kanaafan si komadhaa jedhe Waaqayyo. Komeen cubburra kan caalu cubbuu sanatti qalbii jijjiirachuu dadhabu keetti immoo isa kanatti si komadheera jedha. Kanaaf rakkina kee lama irratti argee jedhe Waaqayyo. Kanaafoo akeekkachiisa. Akeekkachiisa lakkoofsa 5 irratti. Kanaaf maalirraa akka kuftee yaadadhu qalbii jijjiiradhuuti hojii kee isa jalqabaa sana hojjedhu. Yoo ati qalbii jijjiirachuudhaan moo baatte ansitti nan dhufa baattuu ibsaa keetis bakka isaatii nan fuudha jedha akeekkachiisa kun. Cimina hime dadhabbina isheetti hime ergasii booda akeekkachiisa dubbate Waaqayyo. Lammaffaan yaadachiisa. Namni gurra qabu waan hafuurri waldaa kiristaanaadhaan jedhu haa dhaga'uu jedhe kun immoo yaadachiisadha. Akeekkachiisa taansee yaadachiisa fide. Lakkoofsa 7 irratti immoo abdii akkaataatti Waaqayyo toora galfatu nama dhibaa. Akkas jedhe abdii irratti immoo lakkoofsa 7 irratti nama injifatu akka inni muka jireenyaa kan jannata Waaqayyo keessa jiru irraa nyaatuuf mirga nan kennaafi jedha kun abdiidha. Walumaa galatti Waaqayyo cimina dubbate, hir'ina dubbate, akeekkachiisa dubbate, yaadachiisa dubbate, dhumarratti abdii kenne. Hojii Waaqayyo kanatu namatti tola. Nama naasisee abdii namaaf kenna. Efesoo waggaa 33 booddee maal fakkaatti laata? Jennee ilaalleerra. Efesoon waggaa 2000 booddee maal fakkaatti?
Efesoon waggaa 2000 booddee maal fakkaatti har'a? Yeroo ammaa kana akeekkachiisa Waaqayyoo isheedhaaf kenne waan ishee irratti raawwate fakkaata. Baattuu ibsaa kee iddoo isheetii nan fuudhaa inni jedhu. Sababiin isaa baattuu ibsaa kee jechuun waldaa kee iddoo isaatii nan fuudha nan buqqisa jechuu isaati. Waldaa Efesooniin yoo ati qalbii jijjiirrachuudhaa baaftee sin buqqisa jechuu isaati Waaqayyo. Baattuu ibsaa kee iddoo isaatiin fuudha jechuun sin buqqisaa jechuudha. Efesooniin jirtu har'a kun irratti raawwateera jechuudha. Iddoo waldaan Efesoon turte har'a faarfannaatu jira otoo hin ta'in sagalee quuruutu fudhatee jira. Sagalee quuruutu hursaa oola. Quuruutu hursaa oola. Onaadha iddoon isaa hin jiru. Baattuu ibsaa ishee iddoodhaa fuudheera Waaqayyo. Waaqayyo waldaa dhaabuu duwwaa otoo hin ta'in yaa firoottan koo dubbiin koo har'aa kun sin sodaachisuu danda'a, sirrifachiisuu danda'a. Waaqayyo waldaa dhaafuu qofa otoo hin taane waldaan buqqisa. Yoo akka dubbii Waaqayyootti jiraachuudhaa baatte. Yoo Waaqayyoo nagahuudhaa baatte. Yoo gurra ishee Waaqayyootti banuudhaa, gurra ishee Waaqayyoof laachuudhaa baatte. Waaqayyo waldaan buqqisa yaa firoottan koo. Na'uu dandeessu, sodaachuu dandeessu. Maa inni lallabaan akkasiinaan jechuu dandeessu. Dhugaa Waaqayyo Waaqa jiraataa asirrittan hima. Efesoon irraa baradhaa. Yoo waldaan Waaqayyoof jiraachuudhaa baatte Waaqayyo waldaan buqqisa. Waldaa buqqisa Waaqayyo. Efesoon hin jirtu har'a. Baattuu ibsaa kee iddoo isheetii nan fuudha akkuma jedhe iddoo isheetii fuudheera. Caccabaan gamoowwan ishee laayibirarii ishee har'a yoo laaltan naannoon Efesoon sin gaddisiisa. Bakki tiyaatiraa ishee isa iddoo Phaawulos hojii ergamootaa boqonnaa 19:28 irratti iddoon dhaabatanii gaaffii Phaawulosiin gaafatan sun har'a akka seenaatti taa'ee jira. Caccabaasaatu yaa firoottan koo. Caccabaasaatu taa'ee jira. Egaa gaafa madaalamtee ilaalamtu kuftee argamte. Isa madaalamtee sanatti akka sirreeffattuuf immoo Waaqayyo isheetti dubbate waldaan Efesoon deebitee immoo sirreeffachuu hin dandeenye. Waggaa 2000 booddee Efesoon hin jirtu har'a. Waaqayyo nama barsiisa. Ija namarraa eegas. Waaqayyo nama madaala. Tarkaanfii fudhatamuu qabus namatti hima. Tajaajiltoota jijjiiree nama tajaajila Waaqayyo. Koorsii irratti, konfiraansii irratti, miidiyaa irratti, televezyiinii irratti, reediyoo irratti, feesbuukii irratti, faarfannaadhaan tajaajiltoota jijjiiree nu barsiisa Waaqayyo. Akkuma Efesoon irratti namoonni baay'een gatii baasan. Namoota gurguddoota bebeekamoo bara sana keessatti otuu arganne. Namoota bebeekamoo konfiraansiidhaaf yeroo teenye liistii baafannu abaluun otuu waammanne otuu arganne jenna. As biyya keenya keessa teenye Oromiyaa keessa teenye abaluun argannaa laata jenna. Duraan dursnee ji'a ja'a duraa beellama qabanna itti manna. Biyya alaas warri jiran duraan dursanii argannaa laata jedhanii beeksisanii namicha beeksisanii duraan dursanii sagantaa qabsiisanii. Bara Efesoon keessa namoota gurguddoo akkasii kanatu gatii irratti baase. Garuu gatii isaanii bishaantu nyaatee jalaa laata. Yohaannis otuu ka'ee ilaalee Efesoon maal fakkaatti? Phaawulos otuu ka'ee ilaalee Efesoon maal fakkaatti? Ximootiyoos, Tiqiqoos, Aqlaaf, Phirisqillaan otuu ka'an ilaalanii Efesoon maal fakkaatti laata? Madallii jireenyaaf tajaajila waggaa 33 booda. Isa dhageenye Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Waaqayyo hunduma keenya waliin haa ta'u eebbifamaa. Gibsi ba'uun dhaaluu miti anin beeka warri Gibsi bahanillee hedduun karaa tafanii karaa gubbaa takkeen hafne kiyya kadhaane dhumu kiyyaa naa qajeelsi kadhadhaa. Dandi fi dullummaa qabbanaaf siblallummaa dhiqinurra qulqulleessinu kennee midhaagummaa akkasumalee si arguu hin dandeenye egerii irra kan olfeenaa kennutti mul'ise Waaqayyoo si kadhanna.
tajaajilee boqotee daawwitee baraa isaatti bariisaa si waliin dabarsuun duraanuu dharraa isaatti haalleen baraa kiyyaa siyaama fayyadamee anaa kanaan wanti lafaa ka'arra kan arguuban walfannaa deemanaa caaltu. Atoomi ooftuu irraa dabranii fixeessuma ganam mul'attee hin baddee garuu galgalaa waan irraa mul'atee boriin jirreef ani maalirraa si wal dhaba carraan naa kenname taakkuudha maaliif asiif wal qabaa dhumiin qabduudharraan fuunii atoomi ooftuu irraa dabranii fixeessuma ganam mul'attee baddee garuu galgalaa waan irraa mul'atee boriin jirreef ani maalirraa si wal dhabaa carraan naa kenname taakkuudha maaliif asiif wal qabaa har'aatti yaa lafaa waltidhee barki cufa lafaa fixee booda barsee bu'aanaan qabdu womaanaan dartu baranaa kennametti yaadila. Tajaajila madallii carraan kennametti yaadila tajaajila madallii baranaa kennametti yaadila tajaajila madallii carraan kennametti yaadila tajaajila madallii. Reediyoo Warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetirbaandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbata duraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattoota keenyaa taansuudhaan ayyaana wangeelaa bifa addaatiin magaalaa Naqamtee keessatti sanbata guddaa darbee kabajame ilaalchisee qophii addaa qopheessineettan isin ceesisa. Matadureen ayyaanichaa yalafaa dubbii Waaqayyoo dhaga'i kan jedhu akka ta'e beekneerra. Egaa faarfannaa Eliyaas Gabulaa yalafaa dubbii Waaqayyoo dhaga'i jedhu kanaan yoo gara sagantaachaatti ceenee maal isinitti fakkaata? Jesus ifada baye Ndesin Jesus ifada baye Ndesin Jesus ifada baye Afani Jesus kesa tufamte tungatami Obisa fapomami lanu tunyatame Afani Jesus kesa tufamte
Obbisaaf abboomamii laanutu nyaatame. Dargaggoo Milkiyas Temesgen gara reediyoo Warra Wangeelaatti baga nagaan dhufte. Baga nagaan eeganii. Baay'ee guddaa natti tola. Ati amma Naqamtee jirta. Ani immoo addanaa Oslo Norween jira. Waaqayyo carraasaa nuu kenne akka kanatti waa'ee hojii Waaqayyoo, hojii mana Waaqayyoo akka dubbannuuf Waaqayyoon guddiseen galateeffadha. Mee Milkiyas gabaabsiitii ofii kee dhaggeeffattoota keenyatti wal bariitii isa booddee dhimma irratti mari'achuu jalqabna. Duraan dursee isinis waan naaf ertaniif guddaa Waaqayyoo isin eebbisuu jedha. Milkiyas Temesgen jedhama, magaalaa Naqamteen jiraadha. Kanan waaqessu waldaa Makana Yesuusii Naqamtee keessadha. Biizinasii dhuunfaa koo hojjedhaan. Baay'ee gaariidha Milkiyas. Mee dhimma nuun har'a keessumaa kallattiidhaan akka irratti haasofnu barbaadu yeroo darbee magaalaa Naqamtee keessatti ayyaana wangeelaa guddaa waldaa Makana Yesuusii Naqamtee keessatti qopheessanii turtani. Ayyaana sana irratti immoo Onismos peesran yookaan immoo fiigicha nagaa Onismos jettanii moggaaftaniitu tiishertii wal fakkaataa uffattanii magaalaa Naqamtee keessaa akkasiin fiigaa turtan dhageenye. Maali kaayyoon fiigicha kanaa? Ayyaanni kun immoo maali kaayyoon isaa? Eenyutu qopheessee meesa kana na taphachiisi? Ayyaanni kun ayyaana wangeelaati. Guyyaatti Waaqayyoon wangeela nu bira ga'eef galateeffannu ta'ee guyyaan kun kan inni moggaafame fiigicha nagaa Onismos yookaan immoo Onismos peesran jedhamuudhaanidha kan inni moggaafame. Sababi moggaasi maqaa kanaa akkuma beekamu abbaan keenya Onismos Nasiib nama yeroo jalqabaatiif biyya Oromootiin karaa isaanii wangeelli ga'eedha. Akkasumas immoo nama macaafa qulqulluu afaan Oromootti yeroo jalqabaaf jijjiiredha. Seenaa Oromoo keessattis akkasumas seenaa wangeelaa Itoophiyaa keessattis nama iddoo guddaa qabanidha. Nama seenaan yoomiyyuu hin dagannedha. Dhaloonni amma jiru kunis immoo Onismosiin baruutu irra jira. Kanaaf maqaa Onismosiin moggaafne. Fiigicha kana kan qopheesse gartuu young professional yookaan immoo dargaggoota ogummaa isaaniin waldaa kiristiyaanaa tajaajilanidha. Maqaan kun beekamaa miti tajaajila waldaa keessatti. Akkuma beekamu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo duuka buutota isaa filaa ture. Yeroo inni dhufe keessa luboonni waldaa jiru, farisoonni jiru, yihudoonni warri baay'ee seera beekan, warri waa'ee macaafa qulqulluu beekan utuu jiranii gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii namoota ogummaa garaagaraa qaban walitti sassaabee isaaniin hojii wangeelaaf yeroo inni qopheessaa ture in argina. Kanaaf iyyuu waldaa keessatti namoonni ogummaadhaan tajaajilan barbaachisoodha jechuudha. Gartuun kun egaa gartuu ogummaa garaagaraa qabnudha. Garuu waldaa kiristiyaanaa mul'ata waldaa kiristiyaanaan qabdu hojii wangeelaa irratti gartuu deeggaruudha. Kaayyoon sagantaa kanaa sagantaa guyyaa lamaati. Guyyaa lamaan kana agarsiisa suuraa gootota wangeelaa gaafa qedaameedhaa jalqabee hanga sanbata guddaatti agarsiisa suuraa guyyaa lamaaf banaa ta'ee uummata magaalaa Naqamteef naannoo isheetiif agarsiifamaa olu ture. Goototi wangeelaa maal hojjetanii hojii wangeelaa lafa keenya irratti akkamittiin ga'e akkasumas immoo namoonni nuun qomoo isaaniif qomoo tokko hin taane namooti nuun bifi keenya tokko hin taane Awurooppaa irraa Ameerikaa irraa dhufanii wangeela nuun gaan mishinaroonni ergamtoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ta'anii yerootti suurri isaanii daawwannaaf guyyaa lamaaf banaa ta'ee oledha. Guyyaa sanbataas immoo fiigichi guddaan kun guyyaatti gaggeeffame ture. Guyyaa kana irratti tokkoffaa kaayyoon fiigicha kanaas agarsiisi suuraa kanaas inni jalqabaa laphee mishiiniidhaaf yookaan immoo laphee hojii wangeelaatiif qophaa'e namoota keessatti uumuu dhaafidha.
inni kun dhibbatti isa kana harkatti galfachuu dandeenyeerra Waaqayyo nu gargaaree namoota keessatti kana uumuu dandeenyeerra. Inni lammaffaan immoo hojii wangeelaa waldaan keenya naannoo isheetiif akkasumas immoo biyya alatti hojii wangeelaa hojjechaa jirtuuf fandii argamsiisuudha, qarshii argamsiisuudha. Isa kanas Waaqayyo nu gargaaree dhibbatti even amma tiishartiin gurguramullee wal hanqatutti nu tiishartii baay'ee nu gurguramullee inni yaadne turre garuu tiishartiin amma inni wal hanqatutti isa kanas galmaan gaachuu dandeenyeerra. Nama baay'ee irratti hirmaate? Nama 1,300 oltu irratti hirmaate fiigicha kana irratti. Tiishartii wal fakkaataa uffattanii? Namoonni gaaffii tiishartii baay'ee dhiyeessaa turanii garuu dhiyeessii kana karoora keenyaan ol waan ta'eef dhiyeessuu illee hin dandeenye. Finfinneedha Adaamaadha kan dhufanii fiigan turaniiruuf tiishartii wal fakkaataa uffachuudhaanii irra isaa dugda duubaan yaa lafaa dubbii Waaqayyoo dhaga'i kan jedhu Ermiyaas 22 lakkoofsa 29 irra isa jiru dubbii Waaqayyoo irratti maxxanfachuudhaanii ergaa guddaa dabarsaa turreerra. Fiigicha nagaa Onismos jedhamee nagaa kan jedhameef immoo sababi isaa wangeelli keenya wangeela nagaati, wangeela jaalalaati. Isa kana namootaaf biyyaaf labsuuf jenneetu. Kunne dhugumaan hojii guddaadha. Baay'ee namatti tola. Karaa gara biraa immoo horii walitti qabuudhaan kiisii keessan keessaati maallaqa baasuudhaan hojii wangeelaa amma mishiinarii ergamoota wangeelaa iddoo garagaraatti erguutti akka geessan dhageenya. Mee waa isa kanaa immoo nu taphachiisu mee Milkiyas? Amma waldaan keenya yeroo ammaa kana mishiinaroota biyya keessa qofatu hin ta'in gara biyya alaatti barrisaa ga'ee Waaqayyo nu gargaaree akkuma sira jedhe gatii guddaatu nurra jira. Namoonni nun qomoo isaanii hin beekne, namoonni nun even bifi keenya tokko hin taane, namoonni adiin baay'ee lafee isaanii har'aas jiru asitti awwaalamanii jiranii wangeela nuuf ga'uudhaaf aarsaa guddaa kaffalaniiru. Har'a immoo gatii sana baasuu qabna. Dabareen kan keenyadha. Wangeelli nu bira ga'e kun iddoo kanatti dhaamuu qabu. Waaqayyo baroota dura karaa nama tokko maal jedhee ture Afrikaa lammii Oromoo naaf kennii Afrikaan argadhaati jedhee namni kun kitaaba isaa keessatti barreessee ture. Har'a lammiin Oromoo Itoophiyaa keessa yoo darbee Afrikaa ga'uu irra jira jechuudhaan waldaan keenya yeroo jalqabaatiif maatii luba tokko gara biyya Maalii Seentiraal Afrikaa yookaan immoo giddugaleessa Afrikaatti erginee jirra. Isa kana waldaan keenya maallaqa isaas baasiisa hundumaa nuti danda'u qabna jennee isa kana erga deemaniitii amma gara waggaa tokkotti siquuf jedha. Afaan biyya sanaa leenjifamaa jiru, afaan Firenchiin barachaa jiru Kaameruunitti. Biyya Kaameruunii erga sana fixanii booddee gara Maaliitti socho'u maatiin kuni. Achi deemanii dhaabbata misiyoonii addunyaa wajjin waliin ta'uudhaanidha kun kan hojjetamaa jiru. Dhaabbanni misiyoonii addunyaa iddoo banaa ta'e ilaalee gara waldaa Makaana Yesuus Itoophiyaa wajjin misiyoonii Itoophiyaa wajjin hojjeta. Isa kana carraa kana fayyadamuudhaan erginee waldaan keenya baasii kana hundumaa wanni goonee hojjechaa jirra. Kana qofas utuu hin ta'in immoo naannoo keenyatti naannoo Arjoo Dhidheessaa jedhamu amma faabrikaan shukkaaraa warshaan shukkaaraa guddaa hojjetamaa jirutti achittis waldaa qabannee naannoo Amaaraa keessaas akkasuma waldaa qabna waldaa gargaaraa jirru naannoottis hojjechaa jirra. Akka biyyaan alaattis immoo hojii wangeelaa kana hojii guddaadha. Hojii kana geessisuu fi hojii guddaa hojjechaa jirti yeroo kana waldaan keenya.
Kuni dhugumaan baay'ee namatti tola. Amma baasii kana waldaa danda'amoo isin warratti dargaggoota ogeeyyii wal kuffeessanii waldaa keessa jiranidha kan kana danda'u? Dargaggoonni ogeeyyiin kun maal gochaa jirra? Mul'ata fiduudhaanii, mul'ata karaa ittiin maallaqni argamu fiduudhaanii amantootuma keenyarraa akkamittiin arganna jechuudhaanii akka sagantaa amma guyyaa lamaan darbe qopheessinee fi kan kana fakkaatan qopheessuudhaanii maallaqa sana amantootuma keenyarraati karaa adda addaa funaanuudhaanii maallaqa sana walitti qabnee baasii keenyaan sagantaa garaagaraa qopheessuudhaan akkasuma waldoolee naannoorra jiran deemnee viizit gochuudhaan yookaan immoo daawwachuudhaan isaaniin tajaajiluudhaanii maallaqa kana walitti qabnee gara biyya sanaatti ergaa jirra. Bifa kanaanitu maallaqa kana walitti qabaa jirra jechuudha. Nuun mul'ata maallaqa fiduu waldaan nu wajjin ta'uudhaan hojjetu eegasii booda maallaqa argamu kana kallattiidhaan akka hojii kanarra oolu goona jechuudha. Kuni dhugumaan ga'een keessanichi keessatti guddaa. Mee dhumarratti mul'ata gara fuulduraatti qabdan maal gochuudhaaf akka yaadaa jirtan? Amma gaasin hojii gurguddaa hojjetaa jirtu wangeelaa saba naannoo gidduu jiraattan keessatti hojii wangeelaa hojjetaa jirtu achirra darbeesii hojjettoota wangeelaa kunoo biyya fagootti iyyuu ergaa jirtu maali mul'ati keessan gara fuulduraa Milkiyaas? Mul'ati keenya inni guddaan gara fuulduraatti mul'ata waldaa kiristiyaanaa hojii wangeelaa irratti qabdu akkuma amma deeggaraa jirru deeggaruudhaa. Isa kana qofatu hin ta'in gartuun ogeessotaa ogummaa garaagaraa qaban kun waldaa keenya keessa qofatti osoo hin ta'in waldaalee naannoo keenya jiran biraatti amma waldaaleen sagantaa kaleessaa booddee nu gaafachaa jiran jiru. Muuxannoo kana kottaati waldaaleen affeeramanii dhufanii irratti hirmaatan jiru. Muuxannoo kana kottaati gara waldaa keenyaattis babal'isaa jiran jiru. Yeroo darbe Finfinneetti hojii kana beeksisuudhaaf deemnee dhufanii fiigicha kana irratti hirmaatanii deebi'aniiru. Mul'ata kana iddoo garaagaraatti babal'isuudhaanii akka isaan waldaa deeggaran piroofeeshinaalii yookaan immoo gartuu ogeessota akkasii biyya keenya keessatti baay'isuu akka biyyoolessaatti guddisuu fi hojii kana akka isaan deeggaran gochuudha mul'anni keenya inni guddaan. Kuni dhugumaan mul'ata guddaadha. Waaqayyo mul'ata keessan kana fiixaan akka inni isiniif baasu hawwii keenyaaf kadhannaa keenya. Dargaggoo Milkiyas Temesgen maqaa dhaggeeffattoota sagantaa kanaan guddaan si galateeffadha. Guddaa galatoomaa isinis nu afeeruu keessaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Gara fuulduraattis wajjin hojjenna jennee abdannaa gooftaan isin haa eebbisu isinii kadhanna nunis.
Obbisaaf abboomamii laanutu nyaatame. Afaan Yesuus keessaa tuffamteetu gatame. Obbisaaf abboomamii laanutu nyaatame. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww.tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoo warra wangeelaa @gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin